bitachuu barbaadanii YouTube'n qophaa'ee ka jiru ka sa'aatiin guutee bakka qophaa'ee jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة وجدتك يا منا بربادو دي ما جرافنا بيكون سمي وبيتم برد على فكاية منا قافت ودافية شدا إن شاء الله ربنا يرو دعائنا نعبدا إني كلين دلالة لكن سنتك وجدتك يا أكم نجانا قبلني جتني سومن كمي سومن والفكاتا باين مدد درسي سومن كمي سنين جدا من لا لودي ما يزرع سفرة كنا مه ور بيته dari akan kisah واقامي أجدنا Ay, yanında çim. Givina በደንብ ማየት ያለብሽ ቤቱንም እንዲበቁመ ነው እንዲያን Zan እንደዚህ አከናካስ ግሪኑን የሚሆነው ኤሪያውን ማሽ አከናካስ አከናካስ በትክክል በተን አድርጎ እንዳይው ክፍል ክፍሎችን ብቻ ሳይሆን ዋናው ቤቱ የቤቱ ውበት ነው። Ok, em casas. Casa.
عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها كوجمتها كي يوم دكيسنو نجان كيك اللي سرنا سناقو سنيجا جل قبل كرو سلام سنقافده مال فري فيديو ندجتي وانتي تأفي سومني أكمي سومني isinin jira akkuma arkitan mana barbaadaati nin ture alhamdulillah rabbil alamin arkadde itti gali garoo mu wallahi lazim malifre ikobaa kiye waan ta'eef video yeroo namarroon toluu dide baay'ee natti hin tolle bakka namaaf mijaa'u jechuudha baay'ee bakka daddafe soomana kanaaf waan ta'eef daddafe itti gale waan ta'eef naaf hin mijoone mana argadheetiin jira mana itti gale akkasi mana itti galeetiin jira mana arkadde jira alhamdulillah rabbi kiya galanni haa gayu jechuun kaasini mara jira video waan hin ta'eef soomani maal fakkaata akkamii jabaatamu baaki waan ta'eef hedduu natti na dadhabsiisee meeshaa guuruudhaaf mana barbaaduudhaaf maaliidha gara nagaras fiiguu achi deemu as deemu wajjin xiqqishu natti ulfaate malee waan biraati miti akkasii hordoftoota kiyya ammallee maal jedhan jedhee kadhisan akkasii warri YouTube bitachuu barbaadanii YouTubein qophaa'ee ka jiru ka sa'aatiin guutee bakka qophaa'ee jechuudha ka sa'aatiin guutee ka subscribe wanni hundinuu ka qophaa'ee bitachuu barbaadanii ni jira lakkoofsa kiyyaasa isiniika dhuftanii ni dubbistanii YouTube banachuu bitachuu ni dandeessu lakkoofsa kiyya warri hin qabne asxilaalee isiniika haa yoo katisa dagadhalee hin beeku duwwaa 930 jettanii bilbiltanii WhatsAppidhaan imo hin qaban imo hin fayyadamu namni yeroo biraalee imo natti bilbiltan natti hin bilbilina imo nama tokko lama miti nama dhibba meeqatu nama bilbile garuu kam keessa qabadu hin jiru namni haajaa ka keessa qabadu hin jiru namni haajaa dhugaa qabaatani kara WhatsAppitiin kala Telegramaatiin natti kottaa malee kara imotiin miti yeroo baay'ee namni tokko imo fi WhatsAppiin tokko birrii akkatti hin fixattanii hin fixu namni tokko baay'ee herrega WhatsAppiin jedhama isin sanuu ijoollee warra biyya arabaa jirtan biyya arabaa keessa jiraata akkasitti wanti inni jedhu hin jiru jechuudha kanaafuu kottaa bitadhaa isiniin jira warri barbaadan qophaa'ee ka birrii wanna hunda eegalee isiniin jira bitachuu barbaannaniin kottaa heloo jedha akkasuma waan biraa iccootiillee indagatina uffatallee qorii wanna hundi wanta akkatti erkamu hunda meeshaa nama hunda bira gahellee isin erguu isin danda'a deebee wanna bitatu jirtan uffata iidaadhaaf uffata aadaa algaa libsii waan adda addaa waan mana keessan keessa ijoolleen biyya alaa jirtan bareechifachuu barbaadda akkasuma heloo roozaa jedha indagatina waa ajajadha waa bibbitadha waan babbareeda uffanni akka jechuun akka isin barbaadanitti kagatii gabbuu jira hagatii ol ka'u jira akkasin uffata murtii keessanitti kanaafuu waan barbaadanne argattanii bilbiluma qofa malee wanti isin arkanni jiru dizaayinii isin barbaadan akkata isin barbaadanitti isin hodhama jechuudha jechuun isin galee warra dhiiraatis warra dubaraatiifis warra hundumaa maatii beetisaba keessan istaayilii barbaadan faashina feetan jenna isin arkina isin ajajanna isin dalagamu waan isin barbaadan jechuudha kanaafuu hordoftoota akkuma jedhamtu tikyaa roozaan baay'ee kan dadhabdee mana argadde alhamdulillah kanaafuu viidiyoo biraatiif walitti deebinaa nurraa hin badinaa soomanna kanallee rabbi isin haala fiisu ka guyyaa 12 ammoo edeni 12ffaadha rabbiin inshallah baay'ee gara nama nyaata garuu dhugaa wallahi laazim baay'ee gara nama nyaata yeroo akkasii daddafee namarraa dhumu wanti godhanii hin jiru rabbiin nama nurraa haa jaalatu nama bara kanallee waliin soome bara kanallee kaanillee nagaan soomu rabbiin nu haa godhu in jedhaa hordoftoota kabajamtoota kiyya akkasii warri YouTube ammatti bitachuu barbaadanii carraa keessan fayyadama YouTube kinoo gurguramuudhaa fi qophaa'ee jira video biratiin hagoliddeemti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luluqin geettirti waan taatiif nagaa